Mo isuma tattu agote. Tanyatte len isuma nama birati miti. Selam. Shakku baatte ni dufti. Aywa. Dhiiga kiyya abbaa ilmaan kiyya bakkeerraa fagaadduun qabu arraan tana dhibee kanaa miti kanarraa olu rabbiin ittiin fidini malee ittiin godhini yoo ta'es anumaatu hanga danda'u jalatti ciccitaa jechuu kiyya jala citeetiin wallaan adda abbaa mana. Dilliin dhuftee gaafattee akkam ta'uu jettee hin gaafanne. Assalaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Akkam jirtan hordoftoota fi kabajamtoota keenya akkam nagee qabdan jirtani. Baga jiraatan jecha nutis jirraa kunoo alhamdulillah rabbil alamin kunoo isinii dhufne har'aan tanaan faayizaatu waliin isinii dhufne salaamtaa gaafadhu. Assalaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hatoosaa fi kabajamtoota keenya jirtu jiraatan isiniin jecha har'aan tanaanis kunoo fatihaa birattiin argamaan isiniin jedha. Akkasii hordoftoota taphattoota keenya har'aan tana faayizaatu na bira argamti. Baga gammaddee baga abbaan mana kee si fayyee baga obboleessa kee rabbi fayyisee jechuu dhufte. Har'aan tana viidiyoo seentee dhiyoo tana dhufuma jirti garuu viidiyoo maruu hin barbaanne ammas hedduu da'iifa dhala bira jechuu kiyya ta'a akkanaatii mee maal jette Faayiza? Ani waliin injoo alhamdulillahi amma duraaf kaniin dhufu kaniin viidiyoo illee maruu natti hin tolle amma immoo alhamdulillahi fayyaa isaarra dhaabbadde alhamdulillahi baga rabbiin abbaa ilmoo teetiiti si fayyiseedhaan gammachuu waraabulu. Akkasii galatoomi dhugaadha abbaan Hamzaa abbaan Sabaa fayyee alhamdulillah rabbil alamin akkasii no laalteeti fayyuu isaallee gartee gammaddee gammachuu tanaan viidiyoo waraabbachuu qabaa jettee akkanatti ka viidiyoo illee waraabuu ittiin tolle har'ammoo gammachuu bahaarii maruun qabaa viidiyoo waraabuun qabaa jettee alhamdulillah rabbil alamin galanni ka rabbiiti hedduu gammachuu qabna nu qofaa miti ahliin keenya daawwattootni keenya sabni keenya hundi keenya yaan hundi gammachuu qabna galanni ka rabbiiti. Akkasitti Faayizaan tubillee isii dadhabbii qabdu isii dhala harka rabbi jirtu halkaniif guyyaa as deemtee akkam jiraa fayyeemuu akkam jettee gaggaafachuu turte alhamdulillah fayyee bubbulee wayii baar wayyaa'ee galanni ka rabbiiti. Ani baga rabbi fayyiseen gaafa alhamdulillah ta'isatti waa gootes haa galatoomtu ammoo fayyidee. Duraan godha nuti waatti godhanii shakkilee turre garuu ija namaa taate. Ija namaa taate takka jinniidhaa takka ija namaati. Ta'ee ija namaa waan na ajaa'ibsiise immoo irraa hedduun ija namaa kun waan jettee hedduu na ajaa'ibsiise. Fatihaa fi baranka adda ba'anii bahuu keessaa jettee turte. Garuu alhamdulillah sheekni keenya rabbi umrii haa dheeressu ayaata beekanii hundatti babbahaniiti nan gubinaa kalas niin bahaa jettee akiratte Itoophiyaa irraa hin dhufee jette. Dubbii kanatti maal jettaan dubbii akkanaa kana? Itoophiyaa irraa hin dhufe. Itoophiyaa irraa hin dhufne bara. Itoophiyaa irraa yalallee dhuguma yoo aktarmasteessaa hajji tana ija yamanii tana irraa hin baane. Itoophiyaa irraa hin dhufe bultii fatihaa fi bahariin laaquu dhufe isaan gaddaa bahanii irraan bahullee jettee turte garuu sheekni quraana ayaatatti daddabetti qaraa'ee daddabatteeti ni gubadde maal jette keessaa baate garuu ka fedhellee haa ta'u ijji namaa badduudha. Ijji nama hamtuudha. Kun waan duraan jedhamee jiru. Ijji namaa hedduu hamtuudha. Dhakaa'uu ni cabsaa jiran. Akkasii duraanati maal shakkite? Gaafa baara akkasitti dhibamsan namuu shakkinee ture. Shakkii wanni ni shakkee ililii waatti godheedha. Garuu astagfirullah namuu zannii badee dhugaadha. Dhugaadha ililii waatti godheedha. Ammas garagaltee yaani fakkeenya fakkaataa isiin azoo beektuuti. Azoo muciyyoo guddoo qabuuti. Azoo beektu azoo bultii qabuuti mataa isiin seendisinitti. San hundarraa isii waatti godheedhaan dhuguma kanii shakkanii suma wallahi kabiraa kanii shakkanii. Garuu dura jaalatti ilmoof marti ranja'u dhugaa jaalatte namuu shakkii adda addaa keessa ture. Garuu rabbiin dhugaa baasee alhamdulillah namuu dilillee walitti haqannee abaluun hanga namuu atillee naan jechuu turanii namni hedduullee naan jenne najjaaf tokko. Laati amata meeqa waliin yaani jechuun qalbii namaa ni jetti. Si shakkini akkamitti si shakkini ati hara tokkoon haadhaa fi waa meeqa isu godhateetini yeroo rakkoo fi balloo cufa waliin dabarsitanii as geessanii. Har'aan tanati isa abbaa ilmoo teetii har'a sabaadhaa dhaabbataa fi mucaa irraa qabdaa ijoollee afur irraa qabdaa ijoollee afuran kan abbaa ijoollee afurii akkama waatti gootetti illee laasan jechuun shakkii namaati. Laa namni kasi shakke isaan kan mataan isaa akka lawjii ka waliin daleene malee. Najjaashumaan naan jenne nama biraalee naan jenne garuu alhamdulillah irra hedduun nama shakkuu ture zannii baduu ture namuu qalbiinsaa kan hedduu fafacaatee ture.
garuu alhamdulillah itti godaa bira kuteeti ija namaa taate iji namaa sanis taatee kafeetee ataatu namni hedduun ni dhufaa biyyarraa ka'e nama biyyarraa kaanii dhufne garuu namni san ani nama hedduu dhufee biyyarraa mana kiyya bu'anii beektaa eega mana kiyya bu'ee ani kun kanaa kun asii kun biyya kanaa lejeen qotu Oromootti hin beeka Oromoon takkumatti hin beeka akkasii mana bu'eeti eegasuma hojii hundanina kana keessa maqaalee hin kaasne anuma biyyarraa dhuftee akkana godhe jette namuu hagalatoomu garuu nuti rakkoon teenya maalii maashaallah biyyarraa keessatti dhufee jette biyyarraa ijaalattee dhufte moo akkasii garuu kayruma yoo jaalatti jiraatte bar ilmi namaa yoo walii godhuun haftee afaanumaan jaaladhe beektes harkachuu ni dandeessi. Harkachuu jaarsa namaati akkami harkata takka. Jechuun harkachuu ni dandeessi. Dhabdummoo obboleettitii nama akkana jee tasgabbeessuu ni danda'a. Godhuurraa nama dhamaasuurraa nama waa godhurraa faayidaa maal argattanirre. Kanarraa rabbi keetii hojis wal dhabdeeti. Ilma namaa hojiinis wal dhabdeeti. Akkam taataare. Ani amma yaadni hiyya kanaan jawaab godhurraa yoo nama san jaaladhe si jaaladhe harkatte dhabdu obsitee sabbarteetuma gorfateete gadhiisaami badala deemtee waa gootee nama dhamaasuuf nama maraachuu laa ammaan tana ija namaa caalaa godhaanti jiraachuu hin dhabdeeti laaltanii likitti laa sheekni alhamdulillah sheekni laanni wayyaa'ee malee fakkeenya wayyaa'ee bar wayyaa'ee ammaan tana fakkeenyaaf amma dawaas fudhachuu jira qulqullaa'ee hin kaanee nu keessatti ba'uu qofaa fi malee iji namaa akkas nama ngotee nama dabarsiistu laa takka jinnii takka moo ija namaati iji namaa barkatara laa iji namaa jechuun iji namaa akkasii miti wallaa uumaatti godhamee jira malee mee sheeka biraatiin ilaaluu qabda laa sheekni ilaalee alhamdulillah haa galatamtu tani yala deemtee ichiif sheeka haaniif sankadii guyyaa fi badabdee dhaabbachuu jirtu fattiiwuma isinis haa galatamtu shanyii namaa maratan malee beekaduu shanyii midhaaniitii miti akka Oromoon hubantu ati hedduu galatoomis hin jaalladha. Ani abbaa mana kiyyaati bakkee irraa hafuu qabu jechuun dhiiga kiyya abbaa ilmaan kiyya bakkee irraa fagaaduu qabu arraan tana dhibee kanaa miti kanarraa olu rabbiin ittiin fidini malee ittiin godhini yoo ta'es anumaatu hanga danda'u jalatti ciccitaa jechuu kiyya jala citeetiin wallaan adda abbaa mana kiyya akkasii abbaa mana kiyya bakkeen irraa fagaaduu qabu. Anumaattu itti aanaa jechuu kiyya waa hundatti irraa anumaatti aanaa akkanaati inshaallah hamtu nurraa haa qabu silatu namni hin dhukkubsanne hin jiru sheexanaatu hin dhukkubsatini dhukkubni numa jira dawaa boodattis dawaanis ni jira har'a alhamdulillah wayyaa'ee jiraan siin jira. Tanarraa ardoostaa fi kabajamtoota kiyya guyya tokko as dhaabbattee illiin dhuftee gaafattee akkamtee jettee hin gaafanne hin arginelleedha. Sanarraan as garagaltee akkamitti isiin jaarsa kiyyaa booda jechuudha isiin na ajaa'ibsiisu jira taammoo sheekaa fi waa hundaa'uu deemtee itti fiddee yala kuftee koo jirtu haadhumaa misaadhaati. Akkumaan ammallee kana durallee jee jiru shanyii wanni maratan shanyii midhaaniitii miti shanyii namaati jechuudha. Bika kana dhaabbattee isa kana akkamtee jettee guyyaa tokkollee taatee wajjin dhaabbattee sheekaa fi kana ittiin findee akkamtee jettee guyyaa tokkoofillee hin gargaarre birallee hin dhaabbannee jechuu barbaadeeti tanarraan garagalee booda jaarsa kiyyeettee akkaataan isiin itti booda dhaabbattee isiin gizee wayyaa'e jaarsettee itti deebuu deemtu sun dhibee naaf hin galle ammoo isuma tatti waa goote ta nyaattelleen isuma nama biraatii miti silaa ammoo nyaattillee shakkuu baattee ni dhufti laa tanallee rabbumaa beekaa garuu bahar waatti godhaan jiruu jira sheekni ijuma namaati idiliin har'a haadha mana isaati dhugaadha. Na bira dhuftee cinaa dhaabbachuu baattu san rakkoosiiti isumaa beeka waan hambisee isumaa beeka ani alhamdulillah raan tana isiillee komachuun deemu maaliif waan hin komanneef alhamdulillah waan hin komadduuf hin qabu maaliif bagan jiraadhee ani fayyaa qabaadhee abbaa mana kiyya wallaanuun kiyyaa waan guddaadha alhamdulillah isiin hin komaddu garuu dhimma isii hambisee isumaa beeka gammoo gama godhaa immoo gagodhaan hin jiru ija namaallee waan ta'e nu himee sheekni keenya alhamdulillah ani amma illee hubachuu siin dhufne suma tanaan si galatoonfachuudha maaliif halkanii guyyaa si akkana jirtu amma ji'a 9 jirti laaf deemti daddabeetu jeen dhuftee isin dhuftee ilaaluu turte har'amoo gammachuu tana wajji maruu qabnaa jettee as baanii malee an nama hedduu kan hin galatoonfadhuun qaba nama moo hin komadhu akkoomii hin komadhu ilma namaa
maaliif isii jaartii isaa dhiisiti kabiraan komaddoon maaliif alhamdulillah amma guddaan irra caalaan inni naafayyuu isaati kabiraa nagiya. Amma fakkeenya bisiin nama badii hin qabdu jechuudha kanarratti. Badii qabat badiisii achumatti hin dhiise ani badiisii isii naxaa taate isiin dhufu qabdi gaa. Ani amma badiisii komachuun fedhu waan inni badiisii laaltus abbaa mana siiti. Dhiistus isumaa beeka waan isii hambisee fas dhufuusi. Isiin dhufu baattus ahlii hedduu na cina dhaabbatee jira. Isiin faa jira. Hedduu ahlii hedduun qaba. Isiin irraa maqanii yoo taates natti hin dhaga'amu kan isiisan. Waan hambisee isumaa beeka. Isumaatu sababa isii hambisee isumaa beeka. Ani immoo ahlii hedduun qaba. Alhamdulillah rabbil alamin. Isii takkitti narraa hafuus waan na miidhees hin qabu. Waan narraa hir'isees hin qabu jechuu kiyya. Alhamdulillah garuu sila akka jaartii takkatti dhugaarra dhuftee na cinaa dhaabbattus sila bareedaa ture. Maaliif bareedaa ture garuu isumaa beeka waan isii hambisee waan isii mudatee isumaa beeka. Wooma kaayaani badii masirratti arte malee wooma gootee quba qabdii fattee barfate. Ani amma tanes ijoo godhaan hin jirtu sin jee akka tana faayidaa ijuma namaati. Garuu muktaasiiti gaa haala sitti haatuuftu dawaa nyaatee garaa waadee murree summaan dhuftee. Akkasitti hordofsiisaa fi daawwattoota keenya faayidaan gaa ni arte garuu ani amma isii sin komaddu lilli sin komaddu dhugaa silaarra waliin dhaabbannee abbaa mana keenya silaa wallaalanillee ni tola garuu eegaa hafte immoo anis abbaa mana kiyyarraa hinaafne hangan danda'utti namni ahli biraatis hedduun na hojii jira wallaaladhee fayyee yeroo nama komadduun qabu yeroo nama galatoonfadduun qaba ammaan tanaan yeroo nama komii namaan qabu Oromoon balloon xiyyaanaa jiraattu umrii haa dheerattu laffaatanii na wajjin as geessanii galatooma isin ifaan galatoonfadda akkasii inshaallah biiznillah hamtu rabbii nurraa haa qabu atillee rabbii guyyaa nagiyaa si haa godhu harka rabbii jirta hordoftaaf daawwattoota keenya du'aa illee faayidaa tubiif godhaa fi guyyuma muraasa hafee fi harka rabbii jirti guyyaa nagiyaa rabbii si haa godhu du'aa godhaa fi ni aarte jecha sillee hedduu ilaalina miira keessa galte. Hedduu itti mufatinaan isin jajjabeessaa rabbi nagaan si haa kujaa du'aa godhaa fi inshaallah biiznillah gammachuudhaan hanga viidiyoo biraatti walitti dhufnu. Assalaamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.